Oduu simbirtuun Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantoonni paartii mormituu koongirensii federaalawaa Oromoo fi namoonni isaa waliin himatamanii mana amala sirreessaa Qaallitti jiran akka bahan itti himamuu abukaattoon isaanii himan. Gama kaaniin paartii Baaldiraas dura ta'an dhaabbatichaa Iskandar Naggaa fi hooggantoonni dhaabbatichaa kan hiikamuu isaa gama fuula feesbuukaa isaa irratti barreessuun mirkaneesseera. Dhimma namoota siyaasaa kana irratti gama mootummaatiin ifatti dubbatamuu dhabuus guyyaa har'aa ministeerri muummee Abiy Ahmad ibsa baasaniin dhimma dhiifamaa akeekanii turan. Abukaattoon obbo Jawaar Faayee obbo Tuulii Baayisaa BBCtti akka himanitti obbo Jawaar Mohaammed akka bahan itti himamuu fi har'a waan dukkanaa'eef hin baanu jedhaniiru jechuun himan. Dhimmi isaanii mana murtii qabamee ture akkam akka ta'e hin beekamu. Hanga yoonaa yakkamaadha hin jedhamne kanaaf kan ta'uu danda'u himannaa isaanii akka adda citutti ta'etti jechuun ibsanii jiru. Obbo Tuliin mana hidhaa deemuun haalicha akka qulqulleessuuf jedhanii himaniiru. Qaamaan argamuun akka bahan itti himamee xalayaa isaanitti kennuu isaanii hin hafu jechuun akkamiin hiikamuu isaanii hidhamtoonni akka dhagahan isa gaafatamaniif obbo Tuliin deebisan. Abbaan koo bilbilee ture hiikamtu jedhanii nutti himaniiru. Waraqaan mallatteeffamee garana ergameera jedhanii nutti himaniiru jechuun intalli obbo Baqqalaa Garbaa BBCtti himteen. Galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti namoonni 20 ol kan himataman yoo ta'u Qaallitti Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Mallasaa Debrisaa fa'aa ni jiru. Akkamitti akka hiikaman murtaa'e? Akka obbo Tuulitti himataman tokko dhiifamni akka taasifamuuf yakkamaa ta'uu isaa mirkanaa'e yoo itti murtaa'e qofaadha. Haa ta'u malee nama adeemsa himannaa irratti argamu faayidaa ummataaf jecha himannaa adda kutuu akka danda'amu seerri akka eeyyamu ibsaniiru. Sababa kanaan yoo ilaalame dhimmi hidhaarraa hiikamu obbo Jawaar Faayee himannaan adda cituu wal qabate jechuun himan. Obbo Jawaar Faayee akka hiikaman haalli itti murtaa'e ifa akka hin taane kan ibsan obbo Tuliin mootummaan dabbii fi sirna hordofuun hiikuu qaba. Hiikamuun isaanii nu gammachiisus adeemsa hordofee hiikamuu dhabuun isaanii nu yaaddeessa jechuun himan. Amma abbootii seeraa galmee himannaa isaanii akkamiin akka cufan bita nama gala jechuun BBCtti himan. Obbo Jawaar Faayee durumaa eegalee hidhaan isaanii gama mana murtiitti furmaata akka hin arganne himanii turan. Manni murtiin ala xumuramuu isaa nutis Jawaar Faayee dhimma irratti falmaa turredha. Mana murtii hin deemnu jedhanii inni himaa turan kunnoo dhufe jechuun himan obbo Tuliin. Hooggantoonni siyaasaa kunneen ajjecha Haacaaluu Hundeessaa hordofee kan hidhaman yoo ta'u waggaa tokko oliif hidhaarra turan. Poolisiin hokkara uumanii fi badiiwwan garaagaraa shakkuun hidhee himata shororkeessummaa irratti banus isaan himannaa irratti dhihaatu hin fudhatanii. Himatamtoonni kunneen hidhaa irratti raawwate filannoo biyyaalessaa jaffaa akka hin hirmaanneef jechuun irra deddeebiin mana murtiitti himataa turan. Dhimma isaanii erga manni murtii gahee hanga ammaatti murtee hin arganne ture. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni 20 ta'an mana murtiitti dhiyaachuu dhimma isaanii hordofuu akka hin barbaanne beeksisuu mana murtiitti argamuu erga dhiisanii bubbulaniiru. Ajaja mana murtii kabajaa hin jiru kanneen mana murtii bilisa jedhee gadhiifamee hin jiran jechuun ture mana murtiirraa kan hafan. Waggaa 3 dura mormii uummata aangoo biyya bulchuu kan argatan ministeera muummee Abiy Ahmad hidhamtoota siyaasaa hiikuun kanneen biyya akka hin seenne dhorkaman akka biyya seenan eeyyamaniiru. Ta'us qeeqxoonni ministeera muummee Abiy Ahmad boodarraa morkattoota isaanii hidhaa buusuun dirree dimokiraasii fi siyaasaa dhiphisaniiru jechuun himatu. Itoophiyaa waggaa tokko oliif waraana kaaba biyyattii dhalateen ijoo dubbii addunyaa taateetti. Waraana kanaan lammiileen kumaan lakkaa'aman lubbuu yoo dhaban miliyoonaan kan lakkaa'aman immoo qeerraa buqqaaniiru. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN jedhutti lammiileen Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa argaman miliyoona 9 ta'an deeggarsa nyaataa barbaadu. Lolli kun xumura argatee mariin akka furmaanni tolfamu dhaabbilee fi biyyoonni garaagaraa yaalanis ammatti ija hin godhanne. Kan isin waliin ture Riyaad Ramadanii waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.